Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo irra jirtuu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Akkasuma namoonni laayikii naa gootan baay'ee tokko galatoomaa namoonni jabaadhu maashaallah jettanuu isinillee rabbi isin haa jabeessu waan irra jirtan irratti. Akkasuma immoo namoonni laayikii goones immoo laayikii godhaa waan isinirraa qannasu hin qabu. Akkasuma namoonni osoo sabiskiraayibii hin godhin ilaaltan sabiskiraayibii godhaa yeroo hunda viidiyoon gadhiisu isin qaqqaba jechuudha. Akkasuma immoo namoonni meeshaa magaalaa Jimmaarraa kanan jiru magaalaa Jimmaatti godina Jimmaa bakka kamiyyuu isiniif qaqqabsiisuu hin danda'a. Namoonni ajajachuu barbaadan ajajachuu dandeessuun isiniin jedha. Meeshaa mana keessaa akkanaa ta'us Arabiyaa majlisii, meeshaalee farniicharaa, soofaa, algaa biffee wantoota barbaadan jechuudha. Firaash carqii, tiraas carqii, mafarrashaa walumaa galatti meeshaa mana guutuu jechuudha. Inshaallah amma meeshaaleewwan kanneen kan karaa garuu deemudha. Hamma gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Obboleettiin keenya Rabbi jedhe guyyaa 10 booda kara biyyaa galti. Haala kanaanii maatiidhaa fi haala kanaan meeshaa kana bibbittee jirti. Kunoo uffata illee xaaqaa dhiiraa shiitii waan sixootaa kennitu jechuudha. Asii bitee dhufu wayyamoo wal biraan qabee ilaalettee gatii isaa barii natti himettee gad kanaan xaaqaa dhiiraa nama 6 kan ta'u bittee hunduma isaa gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Isinumti viidiyoo obsaan ilaalaa gara gatiittan isin dabarsaa dhihee jira. Dirqama borga nama subii erguun qabaa. Kanaafin immoo dhiya kanaan viidiyoo irraa godhaa jira jechuudha. Torbee tokko as naa bahuu qaba jetteennaan osoo torbee hin gahinan meeshaa kana waliin gahee fi akkuma argitan asbeetaallee qabdi. Kunoo xaafii qabdi. Annaasumaan gara gatiitti jalqaba irratti kunoo rakabootii abbaa gadaa. Isa tokkoffaadha jechuudha siinii irra jira. Maaciishaa wanta argee kan ixaanaa kunoola as keessa taa'ala. As keessa jira. As keessa baasuu dandeessu jechuudha. Amma peestaalii isaa hiikuu gatii hin barbaannee fi kanas bira jiru kun kan ixaanaati kan jabanaa. Rakabootiin kun 2200. Kanuma fakkaatee illee wanti hundi isaa kana ta'e lammaffaan isaa jira laa kana isaa yeroo qabanuu akka waraqataa wayii. Akkasii siinii abbaa gadaa siinii kana sana hin jenne garuu siinii dhumaa maaskammachaa qabu naan jettee rakabootiin gatii abbaa gadaa ta'eef siinii kana biteef jechuudha. Siiniin kun darzaniin tokko 3,350. Darzaniin lamman kuni 2,200 jechuudha siinichi. Rakabootiin 2,400. Itti aansuudhaan saanii peermuzii kun abbaa afurii kana 4,500. As biratti immoo kun jookii kun akkuma argitan kun 6 burcuqoo wajjin jookichi. Jahansaa burcuqoo wajjinii kun 2,400. Kun immoo qobaatti 950. Kun qobaatti jechuudha. Maaliif 12 naaf ta'u jettee bifti wal fakkaachuu dhiisus walitti siqata. Haa ta'u walitti dhihaata jechuudha. Homaa badaa nama hin dabbaru maaliif burcuqoon 6 bicuudha. Fakkeenyaaf yeroo addisuun keessummaa galtanuu keessummaa addana ta'a maalii burcuqoo 6 immoo bicata kana jettee burcuqoo 12 bifta wal fakkaatu malee diizaanii wal dhabu jettee amma ta'e kun walirraa deemaa. Kun immoo sarbisichaa maachii ta'e jechuudha. Inni 6 qobaatti kun akkasii sarbisii kun ofiree 3 sarbisii kwaalitii kan ta'e 5,400 jechuudha sarbisichi. 5,400 sarbisichi. Itti aansuudhaan saanii raanii kana 2,000. Peermuzii kana lammansaa 5,800. Sarbisii sadansaa isinitti himeera 5,400. Itti aansuudhaan billaasa kana billaa lama ittee
birlaasa guddaadha jechuudha. Birrii 300 birrii 300 lamman isaan bitee fi mankaa shaayii darzanii tokko birrii 100 darzanii lamman kana birrii 200 mankaa isa kana immoo kan shorbaa darzanii tokko birrii 300 kun darzanii tokko kunis immoo darzanii tokko darzanii lama birrii 600 jechuudha. Ilfaa birrii 180 lamman isaa birrii 7 ga'uutti. Kannaatti suudhaan isaanii zirbii birrii 1500 jechuudha. Birrii 1500 firii 12 jechuudha. Saba birrii 100 sabaa isaatiin akkasii suudhaan buusii kun darzanii lama qabdi. Kun kartooniin tokko darzanii tokko kun fireejaa kun fireejaa. Akkuma argitan masqamacaadhaan baay'ee tokko bareedduu maashaallah. Laayitiin fayyadama hara magriiba sagadamaa dheera lafti. Nah buusii darzanii lama jechuudha. Kun fireejaa nah buusii darzanii tokko akkasitti birrii 2000 birrii 2000 birrii 4000. Suudhaanii maxbasha kanaa birrii 1800. Suudhaan maashinii juusii birrii 5000. Maashii as biratti kun akkuma argitanu tirii lakkoofsa 40 lakkoofsa 50 lakkoofsa 60 lakkoofsa 60 lakkoofsa 40 lakkoofsa 60 lakkoofsa 50 lakkoofsa 40 kun nama sadii nyaatamaa kun ganama 4 5 6 nyaatisa kun immoo ganama 10 nyaatisa barbaadan jechuudha. Inni guddaan lakkoofsa 60 kun akkasii walitti birrii 1250 sadansaa walitti jechuudha. Innaa baaldii kana isa tokkoffaa yabbu'an yeroo hunda viidiyoo keessatti agarsiisu sanas miti inni jiru suuqii tokkotti jira ture inni dhuma ture ta'ee kannaa birrii 200 lammansaa birrii 400 leetirii 20 jechuudha. Itti aansuudhaanii distii kana lama naa biteettee turte garuu lama irraa sadanuma isaa seerii kana bituu yeroo jira chirichaaroo biraa ta'ee ni dabala. Kuni lama maashaallah tokkos lama sadis barbaadan fudhachuu danda'a. Kunis guddina isaa viidiyoodhaan mul'ata natti hin fakkaatu. Taal jedhanaa kun baala maayajaanis jira garuu inni badaa guddiidha. Abbaan sadii kara 19,000 wa'ii innumti immoo sadarkaa qaba. Inni baala maayajaan fakkeenyaaf kun lamman oolaa tokko ni fixa kun qadii kun allichaa godhamee ni fixaa oolaan tokko amma badaa miti kunumti iyyuu fixu. Yeroo akka hojii namaatii walumaa galatti sadansaa birrii 5,700 dansaa walitti jechuudha. Chirichaaroo ta'e immoo lammansaa fayyadamu gurguramu akkasitti. Akkasii itti aansuudhaanii masoobii akkuma argitanu birrii 3,000 birrii libsii abba kiiloo 9 walakkaa birrii 3,550 qannaseera. Birrii 3,700 ture. Amma birrii 3,350 birrii 3,550 amma jechuudha. Lammansaa na biteettee aansuudhaan minxaafii abbaa kaaree kaaree 12 bifa isaa hiikaan jiru ganama deema akkuma isinitti meeshaan kuni isa tokkoffaa ismitii isa gadaanaa ismitii muqashuma bareedaa jedhamudha kuni. Isa bakaareen birrii 1,450 birrii 1,600 fi 1,550 gurguru jechuudha. Naan gatiin dambanya yeroo hunda biraa fudhachuuf akkasiin naa kennanii fala meeqaan
jechuudha. Kirikkirii meeqaan sumayyuu dambeenyaa dhennaan dhadhimanii namaan qannisan. Wallaahi hammanumatu gaha jedhamti lamaamee itti jedha jechuudha. Nakumaaf 650 gadi gurgurannu. Nakumaaf 450 nan biteef kaaree tokko kun kaaree 12. Kaaree 12 kun birrii 17,000 400. Kaaree 12 jechuun 4 fi 3. Itti aansuudhaanii uffata. Egaa yeroo baay'ee uffata xaaqa nagaafattu inshallah viidiyoo isaallee waraabneera shiitii diriyaa waan argee kanan viidiyoo biraatiin kan isiniif gadhiisu ta'a. Mee wal bira qabii ilaalii naan jettee yoo achi gatiin achi qannasuus garuu kaargoo qaraxa maal waa meeqa kaffalanii wacii isaatu danata jechuudha. Gatiin tarii achi wayyuu danda'a. Wacii wajjin tilmaamtanii namaaf yeroo sitootaa kennuu jettanu maal uffata akkanaa kanaa. Egaa akkuma beekamu yeroo biyya galamu harka namni namatti dhufaa cadduma jedhameen ilaalamu namni waan harka laalaa. Kanaaf asii wayyamu achi wayya jettanii wal bira madaaluudhaafis inshallah viidiyoo jedheera kan isinii gadhiisu ta'a viidiyoocha. Amma garuu obboleettiin keenya kuni uffata xaaqaa dhiiraa kan nama 6 maashaallah sadarkaa qaba. Inni kuni gadaanaas miti isa tokkoffaas miti jarri kun arfan jechuudha. Kun innaa isaaba meetiriin tokko birrii 500 biteef. Isaaba meetiriin birrii 500 kan nama tokko meetira 3. Kan nama tokko meetira 3 meetira 6 kun meetira 12 jechuudha. Isaaba birrii 500. Itti aansu inni kwaalitii immoo kun olaasa kana. Badaa furdaa bareedaadhaa carqummaa dhumtisaa lallaafummaa dhumtisaa hundi isaa namatti tola jechuudha kun. Kuni isaaba 900 ture garuu isaaba 800 bitee meetira tokko. Kunis meetira 3 qobaatti. Kunis meetira 3. Meetira 6 jechuudha kan nama 2. Isaaba birrii 800. Itti aansuudhaan kunuun shiitii fa'i qabdi as biratti. Shiitii waan namaa kennitu jechuudha. Meetira 2 ganaa hodhamaa shiitichi. Inshallah gatii shiitiis gatii waan hundayyuu gatii diriyaa viidiyoo hundayyuu hojjedheeraa kan isinitti himu ta'a. Viidiyoon dheerataa jira. Viidiyoo dheeraan jaallattan haasaan daneessiin jettu dheeressin jettu as biratti midhaan xaafii daakamaa jechuudha. Xaafii ancuroodhaaf wal makaa farasillaa 4 walumatti. Walumaa galatti xaafii farasillaa 4 kun meeqaan bahee birrii 7,110 jechuudha walumaa galatti. Kan sortoo bal'aa birrii 50 amma bakka baajaajii baatee mana uffatii baatee keessatti jechuudha. Garuu birriin 7,150 kan naasfachaa kan maalii waa hunda kan midhaanii walii gala. Sortoo bal'aa birrii 50 baatee bakka fe'umsaa keessa jechuudha. Yaansuudhaan as biratti shunkurtii kiiloo 5 isaaba birrii 95 kiiloon tokko. Isaaba birrii 95 sadarkaa qaba shunkurtiin illee inni jiidhaan achumattuu tortoraa biqilaa wanta argee birrii 80 waan akkasiin qannasa kun isaaba birrii 95. Yaansuudhaan timaatimii kiiloo 5 isaaba birrii 45. Hajjaa isaaba kiiloon tokko birrii 200 wayi garuu waraqata qabadheen jiru hunduma isaa sirrii keessaan dubbataa jira garuu isiidhaan immoo barreesseeraaf jechuudha. Akkasii hajjaa omborii naan jettee haa hajjaa dhuma miti omborii kan hin kakkaamin jechuudha. Yaansuudhaanii dhadhaa kiiloo 2 isaaba birrii 85. Qullubbii kiiloo tokko isaaba 400 kiiloon tokko. Zinjibila kiiloo isaaba birrii 180. Takhayyala barbarree meeqa siin kun birrii 1,000. Kun birrii 1,000 jechuudha. Baaltinnaa inni zinbiloon eessatti daakama akkamitti daakamaan hin beekamne iyyuu birrii 1,000 jechuudha. Garuu kun baaltinnaa miti.
kan harkaan manatti qophaa'ee qabameen itti nam'ee mukti irraa cicciramee daakamedha. Kuni jechuudha. Kan nama manaa daakkatutti maaliif namni barbarree qulqulluu bareedaa jedhaa garuu kiiloo 2 kiiloo 1 waan akkasii ajajataa sanammoo daaksisuun ni ulfaata. Kanaaf eddeetti daakamee yeroo isin barbaadan haala kana kiiloo 1 2 hamma ta'een isinii kennama jechuudha. Kanaaf kun amma birrii 1,000. Baaltinaa inni eessaa dhufeensaa iyyuu hin beekamne birrii 1,000 suuqiirraa. Akkasii baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechuudha barbarreechi. Kun lamman birrii 2,000. Akkasii rabbi nuuf laaffisu inshaallah. Bunaaf barbarreen akka tokko jabaateera baranaa. Akkasii gaa hordoftoota koo viidiyoon koo hadhaa kana fakkaata. Namoonni jaallattan laayikii godhaa. Namoonni ajajachuu barbaaddanis immoo ajajadhaan isiniin jedha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi